Solution jechuun maal jechuudha? Solutionii warreen kun are all around us jechuudha. Solutioniin naannoo keenya guutumaa guutuutti ni jira jechuudha. The air we breathe, qilleensa nuti argannu, and much of what we drink, for example, akkasumatti illee wantoota nuti dhugnu jechuudha. Kanneen akka sodaadhaa, kanneen akka koffiidhaa, tii keessa illee jechuudha. And fluids in our body, qaama keenya keessa dhangalaa'oon jiran jechuudha, are all solutionii dhahennaan jedhu. A solution is a homogeneous mixture of a solute dissolved in a solvent. Bakka tana jabeessa qabaddaadha. A solution jechuun a solution is a homogeneous mixture. Solution maali? Homogeneous mixture. Haakamte of solutiin dissolved kate eenyu keessatti solventiin bulbulamaan bulbulaa keessatti maal ta'e kan bulbulame jechuudha. Because of dissolutions of solute in solvent, because of maaliitiin jechuudha, sababa dissolutionitiin solutiin solventii keessatti maal ta'e jechuudha, dissolved ta'e jechuudha. The particles is solution are of the size of individual atoms. Solution kun jechuun maal jechuudha, in particularly inni of keessa qabu size isaadha jechuudha. Individual atoms, molecule isaare or ion jechuudha. The solvent parts of the solution is usually a liquid. Solvent partiin solutionidha jechuudha. Irra hedduun isaa maali? Liquididha jedha. Solventiin jechuudha. Solventiin solutionidha. Irra hedduun jechuudha. Yeroo hedduu maali? Akkuma beekamutti yeroo hedduu maali jechuudha? Liquididha jechuudha. But can be gases ta'uu ni danda'a. Garuu akkasumas gases ta'uu danda'a. Akkasumatti illee yookaan maal ta'uu danda'a? Solids ta'uu danda'a. See types of solution in subsequent section isini kan nama ilaalaa jira. Generally, the major components of the solution is called solvent. Period. Generally, the major components of majoring component in solution ida eenyunneni solvent ida jechuudha. The minor components of the solution is eenyu jechuudha, solute. Bakka tana dhugaa fi soborratti fakkeenyaaf barsiisaan tokko isiniif danda'a jechuudha. Sirriitti jabeessanii qabaachuu danda'uu qabdan jechuudha. Qormaata irratti qormaatota gurguddaa kanneen akka qormaata maatirikii irratti illee dharaa'uu dandeenya jechuudha. Gaafin akkana amma isin jedha, the major which one of the following is correct? The major components of the solution is solute yoo isin jee, the major component of the solute is solvent yoo isin jee fakkeenyaaf barsiisaan gaafa isin gaafate jechuudha. Tiruudha ol foolisa jechuudha. Major component in solvent idoo jee tiruudha. Major components of the solute gaafa jeemaa jechuudha foolisa. Garuu maal inni minor ta'uu qaba jechuudha. Inni guddaan componentiin guddaan solutionii keessa jiru eenyu? Solventidha, bulbulaadha. Inni xiqqaan ammoo solutionii keessa jiru eenyu jechuudha? Solutedha jechuudha. If both components in a solution are percentage 50% gaafatan jechuudha yookaan walqixa gaafatan, the term solute can be assigned to either component ida jedha. Asirratti it is very important. Garuu jabeessaa qabadhaa bakka sana maali akka isin wal duraa isin dhoofne. Garuu maal jedhe amma general maa jechuun major component solutionidha, solventidha jennee turre. Akkasumatti illee minor components of solutioniin eenyu jennee turre jechuudha, solutedha jennee turre jechuudha. Garuu ammoo yoo isaan lameenuu jechuudha, solutioniin walqixa ta'an solutionii keessatti jechuudha, termiin solutedha kun jechuudha can be assigned to either componentidha. Kana jechuun fadhu minoris majoris ta'utti danda'uu danda'a jechuun dandeenyaa jechuudha jechuu isaaniiti. Sirriitti jabeessaa qabadhaa akka confusion hin goone. Generaalii jennee fi yeroo hunda hin jennee generaalumaa guutumaa guututti jechuudha. Maali? Solventiin eenyu majoridha. Garuu immoo solutiin minoridha. Garuu immoo yoo lameen isaaniitu walqixa ta'e maali? Solutiin kun bulbulamaan kun gama lachuutinuu yaafamuu danda'a. When a gases or solid material jedha. When a gases or solid material dissolves in a liquid, the gas or solid material is called jedha. Maal jedha? Called a solute dha. Solute kennuun kun maal jechuudha?
gaasiin takkaa'u soolidiin tokko maateriyaal tokko keessatti dissolve gaafa ta'u liquidii keessa gaafa ta'e jechuudha. Gas or solidii maaterii achi keessa bulbulma kanaan maal jenna bulbulamaa kanaan eenyu jennaan jechuudha. Solid jennaani when two liquids dissolves each other gaafa ta'an liquidoonni dhangala'aawwan lama gaafa waliin bulbulaman ta'e the major component called maal jennaan solvent. Minor component maal jenna yaana garuu solid jedha. Wal please deebii isaa qabadha bakka sana. Gaasii fi solid irratti yaa asitti maal jedhe gaasii fi gaasii yookaan solidiin solidii jajjaboo yookaan gaasiin kennuun kun maateriyaal kennuun kun yoonii fi dissolve ta'e jechuudha. Liquidii keessatti maal jennaan jechuudha solidii dhennaan jenne. Garuu ammoo when tool isaan lameenuu solidii solventiinis yoo liquidii ta'an dhangala'oo yoo ta'an qaamarra guddaa sanii maal jennaan jee qaama irra guddaatiin solventii dhennaan bulbulaa dhennaan. Qaama irra xiqqaasaniin ammoo bulbulamaa dhennaan jee isinii gala jee yaada. Propertiin of solution propertiiwwan amalawwan solutioniin agarsiisan jechuun maal fa'aadha? A solution has a single uniform phase. Solutioniin maal jechuudha? Generally maal qaba jechuudha? Single uniform phase qaba jechuudha. Single uniform phase qaba. Okay. Single uniform phase qaba. And has what? No visible boundaries. Uniform phase waan qabuuf jechuudha. Single phase waan qabuuf jechuudha. Wal fakkaataa isa tokko wal fakkaataa isa waan qabuuf jecha hin mul'atu jechuudha. Boundariin eenyuuf eenyu jidduu bulbulaa fi bulbulamaa jidduu kana bulbulamaa dheettee boundariin addaan feesiin addaan baafamee isa mul'atu hin qabu jechuudha. Boundariin sun it is not visible jechuudha. Because sababni isaatis the components are individually atoms, ions and molecules jechuudha. Components isa maal jechuudha? Individually atom takkaa'u wanni ta'e jechuudha. Okay, buddy boy, here it is. Well, kana jechuudha. Solutioniin uumamaan maal jechuudha? Single uniform phase dha. Okay, not visible boundary dha. Kana tokkoon amma fakkeenyaaf property solutionidha tarreessa gaafa isin jedhan jechuudha. Kana himuun dirqama keessan ta'a jechuudha. Because sababni inni no visibility fi single phase wanni qabuuf maal inni turre jechuudha. Componentiin kun individually takkaa'u atoomii yookaan ion tokko immoo maal jechuudha? Molecule ta'e jechuudha. This component don't settle up on standing or separate by filtration jechuudha. Kunis componentiin kun qaamni kun maal jechuudha? Don't settle up on standing. Kunis settled hin godhu jechuudha. Maal hin ta'u? Settle hin ta'u. Akkasumatti illee maali? Addaan hin bahu jechuudha. Maaliini? Xaliilchituudhaan. Filtreeshiniidhaan jechuudha yookaan addaan hin bahu jechuudha. Okay. The particles of a solution are very small that they can pass through the pores of even fine filter paper keessatti jechuudha. Particle of the solution dha kan kun maali? Very small waan ta'aniif baay'ee xixiqqoo waan ta'aniif jechuudha. Baay'ee xixiqqoo waan ta'aniif kan maal keessa darbuu danda'an jechuudha. Uraalee xixiqqoo keessa jechuudha. Inumaatu uraa filter paper keessatti illee darbuu danda'uu qaban jechuudha. So saniifu solid cannot be separated from solvent by filtration dha. Kana jechuudha. Filter gaafa gooneettan illee maal jechuudha? Filter gaafa goonu yennee haa yaadnu taate pores of fine filterii xiqqoo isee xuraa xiqqoo paperii sana keessan illee maal jechuudha? Darbuu waan danda'uuf solventii fi solitii addaan baasuu hin dandeenyu jechuudha. Kanaaf filtreeshiniidhaan addaan baasuu hin dandeenyu. The solution are what? Very stable. Maali? Solutionii maali jechuudha? Haalaan tasgabbaadha jechuudha. It is very what? Stable. It is not only stable, very stable. Very stable. Haalaan maali jechuudha? Tasgabbaadha jechuudha. Okay. Note jedha kana barreeffadha. Although the component of a solution may not be separated by settling or sedimentation or filtration the solute.
can be separated from solvent by other physical processes jechuudha. Haa ta'u malee solution can be maal jechuudha cannot be separated by settling kanaan addaan hin bu'in yookaan filtration dhaan addaan bu'in can be separated from solvent dha by other maal jechuudha physical procedure. For example fakkeenyaaf solution of sodium chloride in the water can be what separated by distillation or evaporation dhaan jechuudha. Amma gaa jabeessanii qabachuu danda'u qabdan jechuudha. Solutioniin kun addaan hin bu'in maaliin by filtration or sedimentation kennu kana maal jechuudha addaan bahuu hin danda'u jechuudha. Solutioniin solventii fi solutiin maal jechuudha it cannot be separated each other jechuudha. It can hold waan ta'anii waan tokko ta'anii jiraniif jechuudha addaan baasuu hin danda'u. Garuu ammoo maal jedha karaa biraatiin jedha fakkeenyaaf maal fayyadamnee amala wanni distillationidha meetodii distillationidha akkasumatti illee evaporation fayyadamnee jechuudha addaan baasuu ni dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf ammaan tana it's just period sodium chloride jechuun maal fakkeenyaaf amma sogde jechuudha sogde gaafa maali watarii keessatti kaa'uu bulbulamee addaan baasuu hin dandeenyu amala filtreeshiniitiin maaliif jechaan isaan sana atoomi takkaa'u aayonii yookaan immoo moolekilii tokko ta'anii jiran jechuudha eega bulbulaman booda. Okay, isaan sana addaan baasuudhaan maal goona karaa gabaabaa maal goona evaporation goona jechuudha. Amala distillation yookaan evaporation gaafa goonu wanna san danfisnu qocoolletti maal jechuudha bishaan maaliin irraa ba'a jechuudha bifa hurkaatiin irraa ba'a. Gaafa bifa hurkaatiin irraa ba'e dhume maaltu lafatti nu hafa yookaan wanta nuti itti oo'isne duraan maaltu hafa jechuudha sogdee yookaan sodium chloride kennu kanaatutu nuuf hafa jechuudha. Walla hubanne jeenni yaada. Okay, types of solution. Gosoota solutionidha. Although we usually think of solutions as liquid. Maal jenne akkuma beekamutti nuti maal yaanne jedha yeroo hedduu solutioniin akkuma bishaanitti yaanne jedha. They can exist in all three physical states. Garuu inni maal jechuudha solution hoggaa jennu akkanumatti waan dhangala'oo tokko qofa inni yaanna nuti garuu immoo inni isaan solution kennuun kun karaa feesiiwwan sadiin itti argamuu danda'u. Feesii sadiin kun maali? Soodii, liquidii fi gaasiitiinis bifa gaasiitiin solutioniin bifa gaasiitiin ni jira. Bifa liquidiitiin akkuma beektan solidiinis ni jira jechuudha. Akkamitti danda'ame garuu? Let us see. Gases solution kennuun kun gases solutions are usually described as gas solution jennee ibsina. Gas solution kennuun kana maal jennee ibsina? Gas solution jennee ibsina. Where both solid and solvents are gases. Period. Jeebisaa qabaddaadha. Gaafa maaliiti gas solution kennuun kun solid fi solventiin gaafa gaasii ta'e solutionii uumamu sanii maal jenna? Gas solution jennaan jee. The atmosphere is a gas solution. Fakkeenyaaf amma fakkeenyi gas solutionidha tokko barreessaa osoo hin jenne maal jechuudha atmosphere is the gas solution that is consists of eenyu of keessa qaba nitrogenii of keessa qaba oxygenii qaba argonii qaba carbon dioxide qaba waterii qaba jechuudha in the form of vapor jechuudha. Period qabaddaa kana watarii maaliin qaba watarii gisee nama fakkeenyaaf nutti dhangala'uun fakkaata garuu watariin bifa maaliin argamuu danda'a jechuudha in the form of vapor bifa hurkaatiin gatee jechuudha. Enda mitteeniif keessaa qaba. Some others minor component illee akkasumatti keessaa qaba jechuudha. Okay, the major components or nitrogen is what regarded as a solvent. Amma orderiidhaan gaafa keessan atmosferii keessa guddaan eenyu jechuudha nitrogen jechuudha. Percentaa meeqa argata jecha meeqa argama? I think 78 na fakkaata. Percentaa sanatti argama. Saniif guddaadhaan harkarra guddaadhaa saniin bulbulamaa jennaan. Bulbulaa jennaan harkarra guddaatiin harkarra xiqqaa ta'e warreen xiqqaa maal jennaan ammoo solid jennaan jechuudha. Nitrogeniin akka maalitti jalaalame jechuudha. Nitrogen is the major components of atmosphere yoo jee maalitti jiru as akka solvent jechuudha. Akka maalitti akka bulbulatti ilaalame jechuudha atmosphere keessatti. Eenyu nitrogeniin pay attention. Garuu warreen kaan kanneen akka oxygeniidha, kanneen akka argonidha, kanneen akka carbon dioxideidha, kanneen akka water yookaan form of vapor jennuun kun yookaan mitteenii akkasumatti mitteenii kanneen biraallee jechuudha. Kanneen argama maal jennaan warroota xiqqishoodhaan ta'eef jechuudha maal jennaani isaanneen kun warroota bulbulamaadha jennaani jee. Okay. Other examples is natural gas jechuudha.
kana yuunitii 6 keessatti detail kan laaltan jedha ta'a jaa. Hatti fufnuga. Okay, types of solutioning gosa isin yeroo hedduu nuti maal jennee yaamna dhangala'oodha yaanne jaa. Garuu bifa sadeenitu nu argaman jennee bifa dhangala'aanis bifa gaasiitiinis akkasumatti illee soolidiinis ni argaman jenne. Amma bifa gaasiitiin ilaallee turre let us jump on liquid solution. Eenyu dhangala'aadha. Akkuma jalqaba kaasaa turre jechuudha. Maali dhangala'aan lama gaafa wal keessatti wal nyaatu kan irra guddaa sanii maal jennaan solvantii dhennaan karaa xiqqaatiin maal jennaan jechuudha sooliitii dhennaan karaa guddaatiin bulbulaa karaa xiqqaatiin ammoo maali bulbulamaa dhennaan haalaan logaabba. Okay, liquid solution. Liquid gas dissolves in a liquid solvent to form liquid solution idha jedha. Maal jedha? Solidiin illee ni bulbulama, liquidiin illee ni bulbulama, akkasumatti illee gaazii illee ni bulbulama jedha. Eessa keessatti? Liquidii keessatti. Akka maalitti liquidii kan maaliif fayyadamee jechuudha? Akka solventitti fayyadamee maal uumuudhaaf? Akka liquid solutionii uumuudhaaf jechuudha. Maal jennee? Liquid solutionii uumuudhaaf solidii illee bulbulamuu danda'a. Fakkeenyaaf amma tana sokkora takkaa'u soogidda fudhachuu dandeessan yookaan ashaboo kan jennuun jechuudha. Maali? Isaan kun jajjaboodha. Fakkeenyaaf soogidda takkaa'u ashaboodha kan jennuun kun jajjaboodha. Maali? Bishaan hojii gaafa walitti bulbulamu maal uumuuf jechuudha? Liquid solutionii uumuudhaaf jechuudha. Liquidis fudhachuu dandeenya. Liquidin maali? Liquid dhangala'aadha jechuudha. Walii bulbullee argamu maali? Dhangala'aa solutionii dhangala'aatiin argama jedha. Akkasumatti illee gaazii. Wanni maaliif irra ta'eef kunis wanni maaliif liquid gas solution argannee yoo jettan irra guddaan isaa komponentii maaliiti jechuudha. Komponentiin guddaan isaa liquid waan ta'eef jechuudha. Major komponentiin isaa maaliif liquid waan ta'eef jechuudha. Okay. For example, carbonate beverage gas in the liquid. Carbonate beverage kun gas in the liquid jechuudha. Akkasumatti illee alcoholic beverage kan kun maal jechuudha? Liquid in liquid jechuudha. Liquid in liquid jechuudha. Maqaan carbonate beverage is liquid in liquid yoo jettan isin dhufte jechuudha. True or false irratti maal taate jechuudha? False taate jechuudha. Carbonic alcoholic beverage maal jechuudha? Dhugaatiin alkoolii maal jechuudha? Liquid in liquid jechuudha. Dhangala'aadhaan tolfame jechuudha. And sea water. Sea water inoo maal jechuudha? Solid in maalit? Solid in liquid jechuudha. Solid in liquid. Kana jechuun maal jechuudha? Solid in amma fakkeenyaaf kanarraa wanni isin qabachuu danda'u qabdan gas in liquid carbonatein kun carbonate beverage kun gas in liquid kennuun kun gas in liquid jechuu isaaniiti. Gas in liquid. Kana jechuun isaanii gaasiin solididha. Liquidin ammoo solventidha jechuudha. Liquidin solventii. Kanaan baana. Liquidin maali? Liquidin solventidha. Gaasiin ammoo solididha jechuudha. Alcoholic beverage kennuun kun maal jechuudha? Alcoholic beveragein liquidii jedhamee liquididha. Liquidii keessatti gaafa bulbulame jechuudha. Dhangala'aadhaan bulbulame kun maal uume jechuudha? Dhangala'aa solutionii uume jechuudha. Akkasumatti illee sea water illee maal jechuudha? Solid in liquid. Solid jajjaboo kun maali? Solididha. Kun ammoo solventidha jechuudha. Liquidin solventidha jechuudha. Hoggaa solventiin liquidii ta'e qofa maal jechuudha? Liquid solution arganna jechuudha. Maaliin jee? Solventiin keenya hoggaa liquid ta'e. Solventiin keenya gaasii gaafa ta'e gas solution arganna. Solventiin keenya solid gaafa ta'e maal kenna? Solid solution arganna jechuudha. Solid solution. Kanaa isin ilaalla. Okay, note that jedha. Note that in a liquid solutions the solid can be liquid solution keessatti jechuudha. Can be maal ta'uu danda'a? Solidii ta'uu danda'a, liquidii ta'uu danda'a, gas ta'uu danda'a. But solvent is always maal jechuudha? Bulbulaan maal yeroo hunda maal jechuudha? Liquididha jechuudha. Eessa keessatti? Liquid solution keessatti solidiin jajjaboos ta'uu danda'a, fadhu dhangalaas, fadhu gaasis ta'uu danda'a. Always garuu solventiin maal ta'uu danda'u qaba? Solventiin maal ta'uu danda'u qaba jechuudha? Liquidii ta'uu danda'u qaba jechuudha. Okay, solid solution yaalaallu gaa. Wanni solutionii jajjaboodha jechuudha. Solid kennuun. Money allows ceramic and polymers blends are solid solution jechuudha. Eenyufaadha? Kanneen akka alloys, ceramic and polymeriin kun maal jechuudha? Solid solution jedhanii yaamna jee. Solid solutions have no
restriction on the state of solidity dha. Restrictionii maal irratti jechuudha? State solution irratti restriction hin qabu. But on the solvent dha. Jabeessaa qabadhaa barattoota bakka tana. Maal jennee solid solutioniin kun have no restriction asirratti restriction hin qabu. Eenyu irratti? On the state of solid irratti. Solidiin waan fedhe ta'uu danda'a. Solidiin bulbulamaan ka fedhe ta'uu danda'a. Garuu ammoo bulbulaan dirqama maal ta'uu danda'u qabaa? Solventii ta'uu danda'u qaba jedha. But maali? Solvent has what? Has to be must jechuudha. Must maal ta'uu danda'u qabaa? Must be maal ta'uu danda'u qaba jechuudha. Ingiliffaa keessatti akka beektan gaa has to giseennu must akka jechuuti jechuudha. Must akka jechuuti wajjin walitti dhalaawaa jechuudha. Must be maal ta'uu danda'u qaba jechuudha. Solid ta'uu danda'u qaba jechuudha. Eenyu godhuudhaaf solid solution uumuudhaaf solventiin keenya must be solid ta'uu danda'u qaba jechuudha. Okay, kana fakkaata jechuudha. Taayipiiwwan solutioniidha. Gosoonni solutioniidha. Kana fakkaata jechuudha. Alloys kan kun ammoo alloyin kun maali? Maalirraa uumame jedha? Solid irraa uumame jedha. Jajjaboo irraa uumame. Jajjaboo solutionii uumame jechuudha. Solid. Dental filling solutioniin kennu kana it is a good examples of maal jechuudha? Liquid jechuudha. Liquid maali? Liquid solid jechuudha. Eenyu? Dental filling kennuun kun. Maali? Mercury fi maalirraa tolfame jechuudha? Silver irraa. Mercury maali? Liquid. Silver no? Solid jechuudha. Silver maali? Solvent. Mercury maali jechuudha? Mercury liquid taate maali? Solid jechuudha. Bulbulamtuudha Mercury. Silveriin bulbulaadha. Colloid gaafa ilaallu jechuudha. A colloid is heterogeneous mixture in which insoluble particles of one or more substance are suspended uniformly throughout around substance jedha. Maali colloidiin kun heterogeneous mixture jedhanii jira. Akkasumatti illee insoluble particle yoo ta'u warroota hin bulbulamneetu jira. Warroota hin bulbulamne takkaa fi takkaa ol kan ta'an substance soota jaansaniitu suspended ta'ee jechuudha. Wal fakkaatee jechuudha. Kan walitti qabamee kan argamu ta'a jechuudha eenyunnaan colloid jennaan. Saniifuu maal jechuudha? Solutionii yeroo darbe maal jennee turre solutioniin jechuudha. Solutioniin homogeneous mixture jennee jira. Kun ammoo maali? Heterogeneous mixture. Amma fakkeenyaaf gaafii akkanaa isin ilaaluu dandeessi. Solution is takkaa'ummoo solution is heterogeneous mixture yoo isin jenne fakkeenyaaf false ta'a jechuudha. Because solution is heterogeneous mixture malee it is not heterogeneous mixture miti jechuudha. Homogeneous dha. Garuu immoo colloidiin maali? Colloidiin heterogeneous mixture dha. Bifa kanaan akkasitti adda baasanii beekuu dirqama keessanii. Propertiiwwan colloidii ilaallu. Maali amaloonni colloidiin qaban? Maal fa'aa agarsiisan? Akkuma gaa solutioniin amaloota agarsiisaa ture sanitti amalli colloidiin agarsiisoo maali? Colloidal solution jennaan appears to be homogeneous but actually it is heterogeneous upon closer inspection jedha. Oggaa mul'atu maaluma isin fakkaata yaa homogeneous isin fakkaachuu danda'a garuu ijoolletti gaafa itti dhaloofne jechuudha. Sirrumatti gaafa itti dhaloofne kan laaltan ta'e jechuudha. Closer gaafa inspection gootan jechuudha maal jechuudha? Heterogeneous dha malee not homogeneous dha miti jechuudha. The size of particle in a colloid is bigger than those in a true solution. Dhugaa solutionii dhugaa katee san keessa irra jiru irra partikiloota dhugaa solutionii ta'an dhugaa ta'an sana kan keessa jiran irra kan colloidii keessa jiran irra gurguddaadha jechuudha. But garuu smaller than those in suspension dha. Suspension is waan isaan ta'een ilaalla garuu warri colloidii keessa jiru kun suspension irra warri jiran san jechuudha. Warra suspension keessa jiran san partikiloota suspension keessa jiran san irra maal jechuudha? Xixiqqoodha jechuudha. Garuu maal jechuudha? Eenyuudha gurguddoodha? Ka solutionii keessa jiran partikilii solutionii keessa jiran irra gurguddoodha inni kun. Kana walubanne jechuudha. It is between hanga takka naanomeetiriidha hanga dhibba takka naanomeetirii jechuudha. In diameetiriidhaan gaafa ilaalamu. The particles of
colloid can pass through a filter paper. Amazing. Maal jechaa jirra. Wanni jechuudha solutioniin filtreeshiniidhaan addaan bahuu hin danda'u jennee turre jechuudha. Akkasumatti kunilleen akkasumatti paartikiliin isaadha jechuudha maal jechuudha. Paartikiliin kolloidiidha. Filter paperii keessatti maal jechuudha pass through hin danda'a. So a colloid cannot be separated by filtration jechuudha. Kanaafuu maal jechuudha by filtrationiidhaan addaan bahuu hin danda'u jechuudha. Eenyu akkuma solutionii laallee turre solutioniin by filtration yookaan sedimentation kan yoo saniin addaan bahuu hin dandeenye solitii fi solventiin isaadha jechuudha. Kunis akkuma bifa saniitiin addaan baafamuu hin danda'u. Cannot be separated by filtrationiidha jechuudha. Like solution. Waliigalee jechaadha. There are two phases in colloid solution. Garuu maali wanni adda isa godhu solution colloid keessatti phase meeqa jira jechuudha. Phase lama jira jechuudha. It is there are double phases in what colloid solution or two phases or double phase jechuu dandeessan. Garuu immoo solution keessatti jiru maal jechuudha. There is what only maal jechuudha single phase jechuudha. Doesn't have what boundary jechuudha. Boundary hin qabu. Garuu kun ammoo maal jechuudha sababa two phase qabuuf jecha maali boundary ni jira jechuudha jidduu isaanii. Okay, they are known as dispersed phase. There are two phases in colloid solution. They are known as what? Dispersed phases. And the dispersion medium. The component present in smaller proportion is the dispersed phase, while the one present in greater proportion. The component present in smaller proportion kaarkamu maal jennee yaamne je dispersed phase jennaan je dispersed. Garuu ammoo one is the present in the greater jechuudha dispersion. Dispersion medium jechuudha. Kun dispersed phase kun ammoo maal jechuudha dispersion dha jechuudha. Dispersion medium itti argama jechuudha. Colloid are quite stable. Akka wannitti akka solutionitti illee very stable ta'uu baatu inni kun hanga tokko maal jechuudha stable dha jechuudha. Eenyu colloidiin. Colloid is what? Colloid are what? Quite stable dha jechuudha. Xinnuma ishee maal jechuudha tasgabbaadha jechuudha. Garuu maal jechuudha not very stable jechuudha. Quite stable jennee jirra. The particle don't have separated on keeping. Particle kun addaan baafamuu hin danda'u jennee jechuudha. A colloidal solution scatter a beam of light passing through it. Colloidiin kun wanni isa keessa darbu jechuudha. Spatter godhee agarsiisa jechuudha. Scatter addaan facaasee jechuudha. Ifni gaafa isa keessa darbu beamii kana maal jechuudha scatter godhaa jechuudha. Scatter godheetini kan addaan bobaasee mul'isu ta'a akkuma fakkii asirratti agartan jechuudha. No figurii kanarratti garuu ammoo addaan faca'insa yookaan wanni ifa amma as keessa dabaruusaa kana ifaan as keessa dabaruusaa kana maali solutionii hin agarsiisu. Garuu colloidiin bifa kanaan akkatti agarsiisa jechuudha. Kana garaagarummaan solutionii fi colloidiidha. Colloids are quite stable, particularly don't separate on keeping kayo. As a result, the ray as well as colloidal particles become visible. Colloidal particles maal jechuudha visible ta'e jechuudha akka ifaatti qabdan jechuudha. The phenomena in which particles colloid scatter the beam of light that are directed at them and make a path of light beam jechuudha. Visible called Tyndall effect kennaan jedhu. Warri amma ifni inni asitti mul'isa kun maal jechuudha Tyndall effect jennaan. Tyndall effectidhaan kan uumame jechuudha. Ifni asitti kun akka sararatti uumame jechuudha. Sababa rayii yookaan ifa isa keessa carrarri isa keessa darbu san akka daandii wayii fakkaatutti sababa kana paartikiliin isa keessa jiru maal jechuudha ni mul'ata jechuudha.
Okay, akkanatti ifni itti qabame jechuudha. This effect is not observed in true knowledge solution keessatti garuu hin mul'atu kun akkuma agartan hin jiru jechuudha. You may expect suspension to display Tyndall effect garuu immoo suspension keessatti mul'achuu danda'u jechuudha ifni kun. But the Tyndall effect in suspension disappeared as a particle settled down. Suspension kana keessatti maali Tyndall effect kana agaruu dandeessan jaa. Garuu akkuma suspension kun particle kun gatta'aa deemuun fakkeenyaaf amma asiin gaafa akka itti ibsinu as keessa fakkeenyaaf particle santu jira yaannu particle kun settle down ta'a deema yoo gadi tanatti maal jechuudha walitti qabamaa deema gubbaa qabamaa deemuun gama gubbaa kanaan maal ta'e jechuudha ifaan kun abbifuma akka solutionii kanaan keessatti darbuu danda'a garuu immoo Tyndall effect kanneen akka colloid keessatti uumanii kun eega yeroo turmaata booda mul'achuu dhabuu danda'a garuu ni mul'ata garuu eega maali particle san settle down eega ta'e booda mul'achuu dhabuu danda'aadha yookaan hin mul'atu jechuudha dandeessan. Fakkeenyaaf Tyndall effect is suspension disappeared down on dhabama yoom hoggaa particle akkuma particle settle down ta'a deemu particle akkuma bu'aa yookaan tasgabbaa gad ta'a deemuun ifni Tyndall effect kennuun kun jechuudha dhabamaa deema jechuudha. Eessa keessatti suspensionii keessatti garuu colloid keessatti gizee hunda maal jechuudha bifa kanaan mul'ata jechuudha. Bifa kanaan mul'ata jechuudha. Ammoo kana gaafii blank space irratti isin fiduu danda'an jechuudha. Maal jedhee fiduu danda'u? No, the phenomena in which particle is colloid scatter the beam of light that are directly at them and they make the path of light beam ja. Kara light beam khatorcha kana light beam visibly called dash ja. Hoggaa kana maal jettanii deebisuu danda'u qabdan jechuudha. Tyndall effect jettanii maali deebisuu danda'u qabdan jechuudha. This effect cannot be observed in true solution keessatti hin mul'atu jechuudha. Amma Tyndall effect can be visible in what in true solution yoo isin jee maal jechuudha false ta'a jechuudha. Tyndall effect garuu suspension fi maal keessatti mul'achuu danda'a colloid keessatti but suspension keessatti akkuma particle settle down ta'a deemuun dhabamaa deema jechuudha. Tyndall effect kun dhabamaa yookaan disappear ta'a jechuudha. Walubanne jee yaada asirratti kun figarii kanatti akkuma isin agarsiifamee jiru. The beam light is not visible as it pass through true left. Visible lighting kun jechuudha. Beam lighting kun not visible dha. Eessa keessatti true solution keessatti kun amma true solution dha jechuudha. True solution kan qabattee ta'a jechuudha. As keessa akkuma agartan ifni uumaa tokko illee ni mul'atu jechuudha. Akka colloid keessatti mul'atutti. Left hand irratti akkuma agartan jechuudha kana fakkaata. But it is clear visible when it passes through colloid yookaan gama mirgatti gaafa laaltan inni mul'ata jechuudha. Tyndall effect kennu yookaan light beam kennuun kun paasii haa tolfate kun. Okay, types of colloid ilaallu gaa. Solutionii gosa meeqaa jira jenne yeroo darbe solutionii gosa sadiitu jira jenne. Garuu nuti yeroo hedduu maal jennee nutti mul'ata jaa nuti ni yaadna yeroo hedduu solutioniin akkuma liquidii yookaan uumama dhangala'aa tokko nuuf fakkaata fakkaatutti yaadna garuu gosoota sadiinitu ni mul'ata jennee turre yeroo darbe. Gosoonni sadeen gaafa jennu feesiin sadeen eenyu faadha? Isteetiin sadeen yookaan feesiin sadeen sun eenyu faadha? Solid, liquidii fi gaasiidha jechuudha. Akkuma sangaa types of colloids jiru jechuudha. Akkuma types of solution jiru. Types of colloids jiru. Eenyu faadha isaan jechuu dandeessan? Yeah, you are right. Eenyu faa akka ta'an kan laallu ta'a jechuudha. Depending upon state of matter present in dispersed or internal dispersion, external or continuous medium, there are 80 different types of colloid solution. Reemuun tana maal jennee turre? Warri medium irratti argamu maal jenneen? Dispersion jenneen. Garuu immoo kan dispersed jenneen. Wanna kana sirriitti adda baafadhaa barattoota. Confuse akka isin goone iddoo tana. Where is it? No, asitti jechuudha. Known as what? Known as dispersed phase. They are known as dispersed phase. And
dispersion medium qaba jechuudha. Colloid maal qaba? Phase meeqa qaba jechuudha? Phase lama qaba. Phase san tokko dispersed, tokko immoo dispersion medium. Dispersed phase, dispersion medium. Component present in a smaller portion. Smaller portion is the dispersed phase nanje. While the one present in green. Addaan baafadhaa sirriitti jabeessaa qabadhaa barattoota hunda kana. It is very important. Holding it tight is to guys. Kana wal hubanne jee yaada. Okay, types of colloid eenyu faadha jennu gosoota 8 qabna jee. Eenyu faadha jennee hoggaa laallu. Akkuma asitti gadi tan agarsiisan types of colloid dispersion medium keessatti warra argamuu fi dispersion medium keessatti warra argamu jechuudha. Walii galee kunoo kana fakkaata jechuudha. Liquid, solid, liquid, solid, gas, liquid, solid, gas, liquid, solid. Kun amma ka dispersed phase warra yookaan smaller portion keessatti warra argaman jechuudha. Gas, liquid, solid warreen kun ammoo warra dispersing yookaan dispersion medium keessatti argaman warra greater portion keessatti argamanii isaan kana jechuudha. Okay, type isaanii aerosol, foam, emulsion, sol, foam, gel, solid, sol. Kan nungan fakkeenyonni isaanii kana fog, cloudy, smoke, automobile kan jedhan kana tokkoon milk, face cream. Isaan kun maal jechuudha? Rubber, sponge, jelly, cheese, butter, color. Warri kanan milky glass. Warri nun kun maal jechuudha? Warroota fakkeenyota isaanii ta'e jechuudha. Amma akkanasitti solid typein isaadhaa maal jechuudha? Solid jennaan jee. Solid jechuudha. Kana ammoo liquid solididha. Ka dispersion keessatti solididha. Dispersed phase keessatti ammoo gaasiidha jechuudha. Dispersed phase keessatti gaasiidha. Kana liquid solid. Kun amma jeelii keessatti jeel cheese butteridha jechuudha. Fakkeenyi isaan kanaa maal jechuudha? Jeel cheese and buttery faadha jechuudha. Fakkeenyi maaliti? Ka liquid solididha. Ka liquididha ammoo emulsionidha jechuudha. Kanneen akka milkidha yookaan face cream fa'a ta'an kun maali? Fakkeenya isa kanaati jechuudha. Fakkeenya eenyuti? Fakkeenya liquid soliditi. Under dispersion yookaan dispersing medium keessatti liquididha. Under dispersed phase keessatti ammoo maali? Solididha jechuudha. Kana milki. Gaafa dispersed phase jala dhuftan garuu maali jechuudha? Solid. Dispersion medium jala gaafa dhuftan ammoo maali jechuudha? Liquid. Kun ammoo solid. Milkii magnesia yookaan mad kan jennu jechuudha. Dhoqqee jechuudha karaa biraatiin. Kanaaf keessa qabata. Gas and solid. Dispersed phase keessatti gaasiidha. Dispersing medium keessatti solididha. Garuu immoo typein isaan of maal jechuudha? Foam jennaan. Foam yookaan rabarii fa'aa kanneen akka sponge yookaan paamik kan jennuun fa'aadha jechuudha. Under dispersed phase keessatti liquididha. Dispersing medium keessatti ammoo solididha. Gel jennaan kana. GIL yookaan gel wanni fakkeenyi isaanii gel, cheese jechuudha. Abbaa duuka jaaniin butter kanneen akka maalitti dhadhaafaadha jechuudha. Fakkeenyi isaan kana. Kun ammoo solididha jechuudha. Under dispersed phase fi dispersing medium yookaan dispersion kan jennuun jechuudha. Maali? Solid. Inni uumamu maali? Type maaltu uumama? Solid uumama jechuudha. Colored gemstone yookaan immoo maal jechuudha? Milky glass fa'aadha. Kanneen akka milky glassiitii fi colored gemstone kan jennuun kana jechuudha. Kanaatu fakkaata jechuudha. Fakkeenyonni isaanii confuse akka isin hin goone asirraa isin wanni qabattan nama fakkeenyaaf holdii jabeessanii qabattan foogii fa'aa fakkeenyaaf cloudy kanneen akka duumessaa hurree warreen jennu kana fakkeenyaaf smoking fakkeenya maaliiti jechuudha. Smoke kanneen akka aarri fakkeenya maaliiti jechuudha. Fakkeenya automobile fa'aa exhaust kan automobile exhaust shaving cream
Isaan kun hundinuu fakkeenyota kolloidii akka ta'an beekuu danda'u qabdan jechuudha. Yoo qormaanni kan isin dhala ta'e sama fakkeenyaaf gaasii fi gaas liquid gas solid gas warri kun maal jechuudha? Arizoolaa kan jedhu taayippiin isaanii kana fakkaata arizoolaa fakkaata arizoolaa jedhan jechuudha. Taayippiin isaanii maali? Kolloidiidha. Kolloidiin taayippii kolloidiidha jechuudha. Taayippii kennuun kun maali? Kolloidiidha. Fakkeenyaaf amma akkuma solutionii keessatti liquidiin type of solutionii maal uumenne liquid uumen jenne liquid solidii no solid uumen solidii yoo maalte solidii yoo solventii ta'e kun ammoo asitti faallaa saniitiin akka numa qabattan malee bifa sanni waan akkasitti addeessinii baasee hin qabu jechuudha. Gaasii fi liquidiin amma fakkeenyaaf kun asitti dispersing medium fi dispersed jedha. Fakkeenyaaf amma asitti gaasii jira asis solidii jira. As gaasii jira asis solidii jira. Asitti gaasii jira asis solidii jira. Foom qajaa'uun kana uumaje taayipii. Fooma rubber sponge fa isaan kana jechuudha. Fakkeenyi isaan kana kanaafuu maal jechuudha amma asirraa wanni isin qabachuu dandeessan kunneen milkiin faan face cream warreen kun milk of magnesia mad fooma rubber sponge warreen kun maal jechuudha gel cheese butter yookaan butter kan jedhan kanaan jechuudha colored gemstone milki glass warreen kun fakkeenyota maaliiti jechuudha fakkeenyota kolloidii ta'uusaa hubachuu danda'u qabdan jechuudha barattoota. Okay, it is enough for today. We will start from here. Coagulation kan jedhu kanarraa kaafnee jechuudha. Kan tokkoon laallu taayoo waaqni nu gargaare. Hangasitti yeroo gaarii qabaadhaan afeerraa teenya. Thank you so much. Itti aansee akkasuma 2.2 waa'ee solution processiidha jechuudha. Processoota adeemsota solutionii gaggeessan jechuudha. Liquid solution internal particle force of attraction kan jennuun tokkoon kan laallu ta'a jechuudha. Yeroo dhuftu thank you so much. 1 2 3 yoo